Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenyaa kan har'aaf qopheeffannee maddeen amanamoo ta'anirraa kanneen qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegalla. Finfinneetti barattoonni Musliimaa sababa uffannaa isaaniin ittifaman gara barnootaatti akka deebi'an majlisni gaafate. Saa'udii Arabiyaan walgahii garee haaraa mootummaa Falastiin dhiibaa jiru qopheessite. Somaaliyaan dippiloomatiin Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisee akka bahu ajaja dabarsite. Masriin atakaroo Itoophiyaa waliin qabdu Somaaliyaatti fayyadamaa jirti jechuun pirezidaantiin Somaalilaandii dubbatan. Kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee yoon wajjin turtan babal'inaan oduu kana isin biraan geenyu ta'a. Gara bal'inaa oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu Finfinneetti barattoonni Musliimaa sababa uffannaa isaaniin ittifaman gara barnootaatti akka deebi'an majlisni gaafate. Dhibbanaa magaalaa Finfinneetti barattoonni Musliimaa shamarranii niqaaba uffatanii mooraa mana barumsaa keessa akka hin seenne dhorkamuuf sababa kanaan barattoonni hedduu torbaan lamaaf barnoota ala ta'uu isaanii dhiibbaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'eera. Manni maree dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee dhimma kana ilaalchisee xalayaa biiroo barnoota magaalichatti barreesseen barattoota Musliimaa shamarranii irratti sababa uffannaa isaaniin dhiibbaa fi dararaa amantaa irratti xiyyeeffate gahaa jiraachuu ibseera. Dhiibbaan manneen barnootaa tokko tokko keessatti barattoota Musliimaa irratti gahaa jira jedhee kunis torbaan lamaa ol lakkoofsiisuu ibseera. Akkuma yaadatamu baroottan darban keessas gochi kun kan raawwataa ture ta'uu isaanii beekama. Seericha jedhanii akka dambiitti kan ka'an kan sirna mootummaa wayyaanee keessa kaawwameen hanga har'aatti yeroo mootummaa kanaatti itti fufuu isaa keessaanuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti itti fufuun isaa kan yaadatamudha. Oduu itti aanuun immoo Saa'udii Arabiyaan walgahii garee haaraa mootummaa Falastiin dhiibaa jiru qopheessite. Ministeerri dhimma alaa Saa'udii Arabiyaanis Faayisal bin Farhaan al Saa'udii yeroo ministeerri Ameerikaa Antoonii Blinken ministeerota dhimma alaa biyyoota miseensota mana maree tumsa garichaa Saa'udii Arabiyaa walgahii jalqabaa gamtaa idil addunyaa haaraa mootummaan Falastiin akka hundeeffamuuf dhiibbaa godhuu qopheessite. Ji'a darbee yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii cinatti kan mul'ate furmaata biyyoota lamaa hojii irraa oolchuuf gamtaan idil addunyaa saboota baha gidduu galeessaa Awurooppaa fi sanaa ol walitti fida. Ministeerri dhimma alaa Saa'udii Piriins Faayisal bin Farhaan walgahii guyyoota lamaaf Riyaaditti gaggeeffamu kana irratti mootummaa fi dhaabbileen idil addunyaa gara 90 ta'an hirmaachaa jiran. Duguggaan sanyii uummata Falastiin lafa isaa irraa buqqisuuf kaayyeeffate raawwatamaa jira jechuun dubbatan. Kunis Saa'udii Arabiyaa ni didde jechuun haala namoomaa balaa guddaa jechuun ibsuun guutumatti uggura kaaba Gaazaa balaaleffata. Walgahii Riyaadii kun qaqqabummaa gargaarsa namoomaa dhaabbata baqattoota Falastiinotaa UNRWA kan UNRW fi tarkaanfiiwwan furmaata biyyoota lamaa tarkaanfachiisuuf fudhataman irratti xiyyeeffata jedhamee eegama jedhu dippiloomaatonni. Waraanni Gaazaa kun furmaata mootummoota lamaa kan biyyoonni Israa'elii fi Falastiin wal cinaa nagahaan jiraatan irratti haasa'uu deebisee jiraachiseera. Xiinxaltoonni galmi kun yeroo kamiyyuu caalaa galma ga'uu kan hin dandeenye fakkaata jiru. Oduu gaanfa baha Afrikaa irraa ammoo Somaaliyaan dippiloomaatonni Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisee akka bahu ajaja dabarsite. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa dippiloomatiin Itoophiyaa tokko hojii gahee dippiloomaasii isaa waliin wal hin simne irratti bobba'e jechuun sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ajaja dabarsite. Dippiloomatiin ajajni kun irratti darbe Imbaasii Itoophiyaa Moqodishoo argamutti gorsaa ta'uun tajaajila kan jiran Alii Mohammad Adan yoo ta'an ministeerichi amma booda Somaaliyaa keessaa kan hin simatamne jechuun isaanii labseera. Ministeerichi ibsa isaatiin gochi Adan seera hariiroo dippiloomaasii waliigaltee Veenaa keewwata 41 fi 42 jalatti tumame kan dippiloomaatonni biyya alaa dhimma keessoo biyya isaanii keessummeessee keessatti galuurraa akka of qusatan hubachiisu kan cabsuudha jedhame. Oduu keenya kan xumuraatiin Masriin atakaroo Itoophiyaa waliin qabduuf Somaaliyaatti fayyadamaa jirti. Pirezidaantii Somaalilaandiitu dubbate. Pirezidaantiin Somaalilaandii Musee Bihi Abdii
tibbana turtii BBC Sumaalee waliin taasisaniin waliigalteen fayyadama ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin taasisan hanga ammaatti osoo xumura hin argatin kan tureef sababa gaanfa Afrikaatti atakaroo uumameen jedhan. Abaawwiin waliigaltichaa akka harkifatuuf sababa kan ta'e mootummaan Somaaliyaa ta'uu eeraniiru. Itoophiyaan waliigaltee kana taasiftee Somaalilaandii waliinidha. Hasan Sheek pirezidaantiin Somaaliyaa garuu ammallee Somaalilaandii qaama Somaaliyaati jedha. Lafa kan keenyaadha jedhu dhufee fudhachuu akka hin dandeenye to'annoo kamillee akka hin qabne ni beeka. Waggoota 34 darbaniif biyyoota walabaa adda addaa taaneedha. Kana ammoo hunduu ni beeka jedhan. Kana malees waliigaltichaan booda Masriin dhimmicha keessa galuun muddama uumuu dubbataniiru. Masriin Somaaliyaatti fayyadamaa jirti jechuun ibsaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabannee kanuma turtii gaarii isiniin jenna.